Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota King Baalee Tube akkam jirtu nagaa keessanii har'a barumsa akkaan ajaa'ibaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Barumsi kanarraan tanaa akkaataa kaardii moobaayilii biyya erguu dandeettan yookaan maatii keessaniif dabarsuu dandeettan isin barsiisa. Jiraattota Suudi Arabiyaa qofaaf osoo gara barumsaatti hin dabarreen duratti warroon hanga har'aan tanaa YouTube chaanala kiyya saabskiraayib godhin saabskiraayib godhaa maatii kiyyataa. Hamma gamanumaan gara barumsaatti isin dabarsaa. Fakkeenyaaf barumsa asumaan karaa miiseejii seenna. Miiseejii hoggaa seenneen boodatti asuma gabbuuna miiseejii kilik goona. Eega miiseejii kilik goone booda karaa gubbaarra sarara gubbaatii fi sarara jalaatti isinii ba'a. Sarara gubbaarratti 609 barreessina. Sarara gadiirra gabbuuna akkuma argaa jirtan kana sarara gadiirra gabbuuna. Sarara gadiirratti fakkeenyaaf akkuma asirra agarsiisaa jirtan kanatti fakkeenyaaf ana kooppii kana godheetiin sarara gadii kanarratti lakkoofsa Itoophiyaati galchinaa jechaadha. Fakkeenyaaf akkuma argaa kanatti lakkoofsa Itoophiyaadha itti galchitanii achi booda seendi jettanii. Hanga risaalaan nu dhuftu yookaan hanga miiseejii nu dhuftu ni eegganna. Akkuma argaa jirtan kana miiseejii nu dhufteerti miiseejii seennee laallaa jechaadha. Achi booda miiseejiin dhuftee kun akkuma argaa jirtan kanatti qarshii 6 birri Itoophiyaadha 25 qarshiin 10 Itoophiyaa 50 qarshiin 20 Itoophiyaa 100 akkasitti fakkeenyaaf as keessaa isin kamaasinitti tolee kama erguu barbaadan filattanii jechaadha. Fakkeenyaaf abbaa qarshii 50 erguu barbaadan 20 erguu 30 erguu barbaadanis ka filattan as keessa filattanii eegas achi booda fakkeenyaaf amma mee kan lakkoofsa tokkoffaa kanaan filadhu isinuma agarsiisuudhaaf ani amma akka waan kaardii keessan qabneefu seendiin jedhani achi booda akkuma argaa jirtan kana akkanatti naa baasa. Kana baasee qarshii maal jedha 25 qarshiin 6 riyaala Suudiyaa 25 sii ta'a. Abbaa lakkoofsa kanaatti erguu barbaadda naan jedha. Yoo erguu barbaadde lakkoofsa tokko tuqii konfiriim godhi naan jedha. Akkuma argaa jirtan kana lakkoofsa tokkoon itti tuqaa jechaadha. Tokko tuqeetiin seendi godha. Amma fakkeenyaaf deemti jechaadha. Eega deemteen booda amma akkanatti deemte maaliif waan kaardii keessan qabneef amma akkanatti deemtee jirti. Eegas risaalaa takka ammas miiseejiin nu deebi'a. Miiseejii deebitu booda ammas lakkoofsa tokko kilik itti goona jechaadha. Amma akkanatti deemtee jirti. Hanga barumsa biraatiin qabannee wal deebinutti nagaan naa tura. Turtii gaarii.